paartiilee mormitootaa waliin paartiilee biyyaalessaa kan yeroo ammaarratti mari'atanii jiran waa'ee olaantummaa seeraa, waa'ee hidhaala gabbayaa, waa'ee hidhaala gabbayaa, dhimma marii waliigaltee biyyaalessaa ta'uunis beekamee jira. Hirmaattota marichaa keessaa kanneen Piroofeesar Bayyana Pheexroos, Piroofeesar Bayyana Pheexroos, Piroofeesar Yeshawaas Asaffaa fi gama mootummaatiin waa'ee mootummaan waa'ee kanaa wajjin haala dhiyeenya dhaabota siyaasaa hidhaa jiru kan irratti yaada wal fakkaataa qaban Piroofeesar Mararaa Guddinaa, Piroofeesar Mararaa Guddinaa, hooggantoonni siyaasaa marii waliigaltee hirmaachuu qaban jechuu isaanii mallatteessee jira. Bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz, ganda Almahaal jedhamu keessa kanneen jiraatan kaleessa haleellaan eenyummaa keenya geggeessamee jira jedhan kanneen jiran dubbise jiraattonni ganda sana kaleessa waaree jala gara sa'aatii 5 utuu isaan qunnaa jiranii aleelarratti raawwachuudhaaf jalaa ba'uu isaanii qabeenya isaanii guutummaatti barbadaa'uu dubbatan namoonni 2,000 ta'an sodaatanii naannoo sana galakisanii dhiyeessuu isaanii bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz bulchiinsaaf nageenyaa obbo Abdulaziz kanaa gaafatamanii odeeffannoo tokkollee kan yeroo ammaa aanaa gubaa keessatti argama Aanaa keessatti argama poolisii naannoo sanaa koomishina poolisii naannichaa telefoonaan argachuuf yaaliin godhanii Asteer Misgaanaw Baahirdaar irraa bulchiinsi naannoo Sidaamaa haaraan qaamota biyyattiif carraaqqii godhaniif mootummaa federaalaa waliin badhaadhinaaf hojjetu paartii barabaaseen beeksisee jira jechuun Yoonaataan Zabriyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Ganna kana sadarkaa biyyaalessaatti biqiltuulee karoora baafame keessa guyyaa tokkotti biqiltuulee miliyoona 11 hanga adoolessa 30 bara 2012 biqiltuulee 500 dhaabu ta'uu itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa obbo Abrahaam Maarshaaloon dubbatanii jiran. Naannoon haaraan kun dargaggoota 100,000 carraa hojii banuuf karoorfachuu isaallee dubbatan. Carraa hojii banuuf karoorfachuusaa eeramee jira. Yoonaataan Zabriyoos hawaasaarraa boor agayya tokko bara 2020 eegaltee balaliin sababaa vaayirasii koronaatiin kuttee turte jalqabuu kaabinee kageejjiba biyyattii kaleessa kennanii biyyoota 11 qofa kan simachuuf kanneen keessaa tokko xayyaara daandii Itoophiyaa galmoo daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase. Bara 2020 Keeniyaa shejjaa sadii oliif balaliin sarara xiyyaaraa addunyaa saakuddeetti ministeerri geejjibaa magaalaa Keeniyaa ibsa kaleessa kenneen Keeniyaan lammiilee biyya alaa gara biyya isheetti akka seenan eeyyamti jechuun dubbatan. Mr. Machaariyaan gulantaa biyyi isaanii Keeniyaa alaa 11 kan akka gara Keeniyaatti biyya isaaniitti tamsa'inni koronaa xiqqoo waan ta'eef jechuun ibsanii. Akkas jedhu Mr. Machaariyaan. Deemtonni gara Keeniyaa dhufan qabu waan isaan hordofuu qaban tokkoffaa PCR kan jedhamu qorannoo dhibee kooronaarraa bilisa ta'uu isaanii agarsiisuu qabaachuu qabu. Isaanii digirii seentigireedii ta'uu qaba. Qufaa akkasumas mataa dhukkubbii fi mallattoo dhibee kooroonaa kaanirraa bilisa ta'uu isaanis bu'aa qorannoo ka'uutu sa'aatii 96 duratti qorataman ta'uudha qaba jechuun dubbatu. Mr. Machaariyaan dabalanii eeyyamni kun yeroo yerootti ilaalame kan fooyya'uudha jedhu. Torbee amma keessa dabarre kan jalqabarratti ibsa kennan sababaaleen Keeniyaa jiru kanaaf dhaabbileen tajaajila geejjibaa xiyyaaraa kennan eeyyama argachuu eeranii turan. Eeyyama argachuu keessaa dhaabbanni sarara daandii Itoophiyaa gaanfa fi kibba giddu Afrikaatti magaalaa giddu Afrikaatti magaalaa giddu jedhamtu Naayiroobiitti balalii xiyyaaraa qaba.
Girma Mogessi naannichatti bakka bu'aan dhaabbatichaa sararri xiyyaara Itoophiyaas eeyyama mootummaa Keeniyaa argateera jedhu. Akkas jedhu obbo Girmaan. Sararri daandii xiyyaara Itoophiyaas gara Naayiroobii akkasumas Mombaasaatti barruuf akkasumas Mombaasaatti barruuf eeyyama argatee jira. Borganaan gara biyya naatti dhufan keessaa tokkos sararri daandii Itoophiyaati jechuun dubbatu. Har'as ministeerri fayyaa keenya akka beeksisetti sa'aatii 24 darban kana qofaa keessatti namoonni 16 dhibee koronaan lubbuu dhibee kanaan faalamuu isaanii jira. Galmoodhaa sagalee Ameerikaa Naayiroobii. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadhabu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteets keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii dabaluutti fufee jira. Aangawoonni eegumsa fayyaa biyyattii olaanummaan Waayit Haawus mootummaan kennaa jiru irratti har'a koree mana marii Yuunaayitid Isteets duratti ogeessa olaanaa dhimma dhukkubsattoota daariqaa biyyattii Dooktar Antoonii Faawuchii Daayirektara Waaltaalee To'annaa Dr. Robert Redfield hoogganaa Tiraampitti hoogganaa koronaa vaayirasii ministeera fayyaa biyyattii admiiraal olaanoon har'a koree mana maree duratti dhiyaachuudhaan yaada isaanii kennan keessatti agammaatti namoonni COVID-19 gara miliyoonaan qabaman walakkaa yoo ta'an kanneen vaayirasichaan du'an immoo kanneen vaayirasichaan du'an immoo 52 ta'anii jiru. 52 ta'anii irratti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 17,300 ga'ee jira. Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp kaleessa sagaleen filannoo baatii sadaasa dhufu yookaan immoo ka sobaa taasisu mala jechuudhaan yoo yeroo filannoo achi bu'uu gaafatanii jiru. Yaadni Tiraamp fuula Tiwiitara isaanii irratti kennan waajjira mana maree Yuunaayitid Isteets yookaan immoo Kaapitool Hiil bakka ministeerri maalaa Yuunaayitid Isteets kennaa jiranitti wal falmii kaasee jira. Gabaasaa Sindiseen wanta pirezidaantii irraan dhaga'in pirezidaantiin Ameerikaa filannoo barkanaa durasiisinaa Ameerikaan guyyaa 160 namni gaafa filannoo kan dhufuu hin dandeenye ammoo poosta ergeetiin filannoo filannoo Ameerikaa dura dabarsinaa jechuun pirezidaantiin Ameerikaa filannoo guyyaa qabaniif dura chochoosuu hin danda'u. Filannoon Ameerikaa sadaasa sadii roolti. Duratti Kongireesii Ameerikaa seera kan baas garaayyuu. Kongireesii Ameerikaa seera kan baas garaayyuu. Namni cuftii itti qophaa'utti filannoo tana dabarsuu malee keessa namni hedduun paartii Demokiraatota kanaayyuu maaliiffatetti ministeera hajaa alaa Ameerikaa Maayik Tiraamp filannoo duratti sun danda'amuu hin danda'u. Akkana jedha Pompeeyoon. Filannoo dhugaa cuftii abdii keessa qabaatee itti gammadu qabaachuu fe'e. Kongireesmaan Tom Udall nam paartii Demokiraatota Tiraamp filannoo irratti yooyyuu fakkeenyaaf namni dabarsuu isaa irratti shakkiin jiraachuu addunyaa irratti demokiraasii addunyaa irratti yooyyuu filannoo baraanaa irratti ministeera hajaa alaa Ameerikaa Senator Anwaan marroo kudhanii shanii sila jedhan kan ijoolleen jecha ba'e seeraan jecha ba'e dureellee sunumaan deema ammallee tanuma jiraa mana marii Ameerikaatti itti gaafatamaan paartii Rippaabilikaan pirezidaantiin Ameerikaa poostaa ergeetiin Ameerikaa filachuu danda'a jechuun irratti yaaddoo qabaatullee jechuun federaala qabaatullee barii federaala tokkollee hin jiru barii filannoo tokkollee hin jiru Ameerikaatti namni gaafa filannoo buufata filachuu dandeenye poostaan ergeetiin filachuu kanaan bulanillee akkuma filannoo Ameerikaa jedhanitti poostaa Ameerikaa jedhanitti poostaa ergeetiin filachuu agammaatti ittiin argin filannoo Ameerikaa fiduu dandeettiin argin Ameerikaan keessatti abbaa fi 160 keessatti abbaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp akkidaan baajataa jirutti aangawoonni raayyaa ittisaa Yuunaayitid Isteets akka loltoota Yuunaayitid Isteets Jarmanii keessa maadhifatanii jiran beeksisanii booda Yuunaayitid Isteets amma humna waraanaa ishee dabalataan Jarmanii qophaa'aa
jalaa baasuudhaaf raayyaa ittisaa Yuunaayitid Isteetsitti damee ajaja Afrikaa harrakka bara 2008 magaalaa Stuttgart waajjira saamummicha achi karoora jalqabaarra jira. Raayyaan ittisaa Yuunaayitid Isteets raayyaan Afrikaa godaanuuf akka karoorfachuu jalqabuuf akka karoorfamee jira jechuudhaan raayyaa Yuunaayitid Isteetsitti raayyaan damee ajaja Afrikaa ajajaan damee ajaja Afrikaa Jeneraal Stephen Townsend garuu filannoolee kabiraat xiinxalee agamutti irra ga'u filatee agamutti irra ga'u akka fudhatu dubbatan baatilee hedduu akka fudhatu dubbatan dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma. Biyya afaan Oromoo jalaasuu jirtan. Hayyudura adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa kan amma kana baawuroo waan kaane amma deebi'ee Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa har'a waajjira adda bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee Gullalleetti argamutti isaaniitti deebi'anii hojii idilee isaaniitti deebi'anii hojjechaa akka jiran ibsaniiru. Jedhanitti akka manaa bahanii gara hojii akka deemaniif qaamoleedhuma kanaan dura akka qaamoleedhuma kanaan dura akka isaan manaa hin baane dhorkanirraa akka kennameef dubbatani. Tole obbo Daawud har'aa qabdanii gara waajjira keessanii dandeessanii hojii hojjechuu ni dandeessu. Qaamolee jiran beektaniittu eenyu akka ta'an beektaniittu. Humnoonni nageenyaa mootummaa naannoo mana jireenyaa keessanii fi jechuudhaan akkasiin eegaa ture kaaftaniittu. Humnoonni nageenyaa kun humnoonni nageenyaa jiru har'oo eegumsi kun eegaa jiru irraa ka'eera. Eegumsi kun gara hojiirraa ka'eera deebitanii gara hojiitti har'a deebitanii. Torban lamaan darbeef Hayyudureen adda bilisummaa Oromoo akka manaa hin baane hordofuudhaan koreen giddugaleessaa adda bilisummaa Oromoo waltajjii waajjira itti aanaa Hayyuduree adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaatiin murtoo adda addaa dabarsuun isaanii ni yaadatama. Dhimma waltajjii kana ilaalchuudhaan obbo Daawud akkas jechuun ibsaniiru. Torban lamaan darbeef Hayyudureen adda bilisummaa nageenya keessaniif jechuun nageenya keessanii mootummaa humnoonni nageenyaa mootummaa akka hin baane mana keessa isaan tursiisuu mana keessa isaan tursiisuu ibsuun isaanii yaadatamaa akka isaan hin baane irratti taasisamee ture kaleessa jechuun
adoolessa 22 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka galgalarraa eegalee akka irraa manaa bahanii hojiif manaa bahanii gara waajjiraa deemuu akka danda'an dura isaan humnootuma nageenyaa dura isaan ibsaniiru. Garuu ammas bilbilli isaanii torbaan tokkoon dura irraa cufame ammallee akka hin banamneef raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerraa. Via Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Egaa Caaluu Hundeessaa ajjeesaniin duubatti fuula Finfinnee tokko waan ka'e isaatti mani isaatti ta'ee jedha arganitti poolisiilleen tagalaatti deebisan. Artista Caaluu Hundeessaa erga ajjeefamee booda kanneen miidhaan irra ga'e keessaa tokko jiraataa magaalaa Finfinnee kan ta'an obbo Ismaa'eel akka jedhanitti borumtaa Caaluun ajjeefame gareedhaan kanneen wal fiigsisaa turan mana isaanii seenuu dubbatu maal akka uumame akkasitti naaf ibsan. Namoonni mana isaaniitti seenan adda baasuu danda'u yoo ta'e adda baasuu danda'u maaliif ari'atamaa obbo Ismaa'eel gaafatamanii Obbo Ismaa'eel akka jedhanitti dallaa koo keessatti fuullee dallaa kootitti jedhanii kan waraqaa eenyummaa nama jedhaniiru of harkaan qaban jedhaniiru. Obbo Ismaa'eel ijoollee koo kaan akka hin arganne firaashii jala dhoksee qabeenyaan mana isaanii keessa jiru garuu kanneen dallaa koo weeraran erga adeemanii booda poolisiitti iyyadhe ijoollee miidhaan irra ga'e fuudhee deemee jedhan. Kutaa Kolfee Qaraaniyootti itti gaafatamaan buufata poolisii Saayidisaasaa Komaander Saayidisaasaa maal akka uumame Mallaskaachoo kennaa ibsan hojii wal fakkaatu raawwachuusaa akka jecha isaaniitti waxabajjii 23 ajjechaa aartistaa Caaluu Hundeessaa jedhamu naannoo Alambaanchaa jedhamutti komee isaanii adda addaa jiraachuu gareelee kanas gorsanii gara dhufanitti deebisuu isaanii yaadachiisanii jiran haa ta'u malee sanboon walitti saniiru uumamuusaas ነገር ግን መሀል ላይ ወደ ኪዳነ ምሕረት መድረሰች ከመንደር አካባቢ በታች ከመንደር አካባቢ ላይ ወገን ተወዛይች ጋራ ግጭት ተፈጥሮ ወገኖች ጋራ gidduudhumaan gara naannoo kidaana ምሕረት jedhamutti ganda keessaa ijaaramanii lammiiwwan dhufan walii bakka turreerraa naannoo sana ga'uu yaallee jirra beessuuf yaadde sana tasgabbeessuuf kanneen miidhaan irra ga'e gara buufata yaalaatti geessine irra ga'uu mala jedhanii waan sodaataniif dallaa namaa akka barbaadan gaafanne buufata fayyaa kanneen turanis gargaarsi sadarkaa duraa godhamee fi
Ogeessonni fayyaa nu mirkaneessanii karaa yoo bu'an miidhamna jedhanii waan sodaataniif konkolaataa bulchiinsaatiin naannoo ranga'u jedhanii geenye jirra. Kaan immoo kanneen qubatti hedaman haleellaan nurra ga'uu mala jedhanii haleellaan sodaatan dallaa namaa kan seenan jiru. Dallaa namaa kan seenan jiru Oromiyaatiin geenye gorsine jedhan. Kanaan duras magaalaa Finfinnee keessatti walitti bu'iinsi wal fakkaatu uumamee darbee jira qabeenyaanis manca'eera. Ajjecha caaluttaan suudhaan isa kana duraatti bifa adda ta'een jiraattonni magaalaa ofii keenyaaf qabeenyaa keenyaaf ofii keenyaaf qabeenyaa keenyaaf socho'an argachuudhaan kun immoo naamusa nagaa eegumsa mootummaa qindaa'in seera hordofeen yoo hin qindaa'in hedduun qeeqaniiru kan ta'in komaandarsiisaa Idisaasaa kana laalchisee akkas jedhan. ቅሬታውን ሊያሰማ ቅሬታውን አሰምቶ ያንን ቅሬታውን አሰምቶ መሆን መሄድ አለበት። ህግ ቢተላለፉ እንኳን ህግ eenyuyyuu kan komee qabu karaa seeraan komeesaa sanas dhageessifate nagaadhaan deebi'uu qaba. Seerarrallee yoo daddarban qaama seera eegsisutu seera eegsisa malee walitti bu'uun akka irra hin jiraanne kanneen kunis dahatanii kanneen dhagaa darbanii miidhaa geessisan akkasii akkan uumamu dargaggootas hawaasicha subachiisne mootummaaf komishinni mirga namaa Itoophiyaa uumamaa jiru kan qorataa jiru ta'uu beeksiseera jedha Malleskaachoo Ammahaa Finfinneerraa. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi ummati Afrikaa uffee saaraan garmalee ariitiin lakkoofsa dabalaa guddataa Afrikaanonni dhibbantaa 60 ta'an umriin isaanii waggaa 25 gadidha. Waggoota 10 keessatti uummattoota Afrikaa keessaa 300 fi miiliyoonii 20 ta'an umrii waggaa 15 haga 24 ta'uu jechaadha. Hojii hojii ta'eefi fedhii kana guutuudhaaf waggoota 20 dhufaniif carraa hojii haaraa miiliyoonii 18 uumuutu itti jira. Akkas yoo ta'edha kan Afrikaa badhaatuu taate arguun danda'amu. Yuunaayitid Isteetsi muddee bara 2018 eegalee misooma Afrikaa saffisuu irratti kan xiyyeeffate Prosper Afrikaa jedhamu ifa goote. Daldala gamalamenii investmentii United States fi akka dabaluu dandeessisuudha. Ittaanaa bulchaa damee Afrikaa Chris Meloni ni ibsu. Sana gochuu kan barbaannee fi akkasumas guddinni waariinsa qabu haala kanaan waan ta'eef itti fufan Chris Meloni Prosper Africa innaa bal'inaan addeessan. Wanni jalqabaa Prosper Africa hojjechuu eegale garummoo qindaa'ate investoroonni United States fi Afrikaa Afrikaa waan barbaadan gaafachuu kan dandeessu yookiin argachuu kan dandeessu qaba. Ani immoo carraa investmentii akkasiin qaba jechuudhaan kan dandeessisu kan dandeessisu mala fiixaan baasuu akkamiin waltajjii jedhu uumuudha. Hagas salphaadha garummoo baay'ee barbaachisaadha jedhan Chris Meloni. Kaayyoon lammaffaa hariiroo daldalaa biyyoota Afrikaa fi biyyoota Afrikaa fi United States gidduutti kanneen fiixaan baasuu fi embaasiiwwan United States United States Afrikaa keessa jiran garee dhimma kana fiixaan baasan ijaaruufaa biyyoota embaasiiwwan dhuunfaa embaasiiwwan argamanii waliin dalagaa barbaachisu carraa biizinasa adda baasuudha. Qabxiin sadaffaa Prosper Africa hojjetu daldalaaf investimentii Afrikaa akka tolutti haala barbaachisoo ta'an mijeessuudhaaf daran irratti hojjechuudha.
deeggarsa teknikaa fi maammataa gochuu akkasumas hawaasni akka imaammanni kun isaanii akka ba'an yookiin akka deeggaran dandeessisuudha. Kaayyoon sana saffisuuf karaa daldalli Afrikaa fi Ameerikaa gidduutti akka jajjabaatu baay'ee abdanna jechuudhaan taanaan bulchaa USA damee Afrikaa Chris Maloney ibsi gulaalaa har'aa yaadasaa xumureera. Kan kanaa olitti dhageessan kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisuu jirtan. Eedii Mubaarak jechaa jirtan. Mubaarak jechaa hanrisanii kenna. Barataa hanrisanii kenna. Boqonnaa sagabaa gafeessu sagantaa afaan Amaaraatti taana. Sagantaa afaan Amaaraatti taana. Salawaatullaahi ala nabiyyihi khayru salawaatullaahi ala nabiyyihi khayru bismillaahi jalla جل قبض رحمة الحمد لله نعم السلام على أشرف العالمين جعل الأنبياء والأصحابين جرد مكرم على نبيك خير فاروق ربي سنجلد يا Manuf gargaarsi baddaasitan irgada fajabaasitan irgadjenne ansitan bagadda dambi goosaraaran yaa rabbi ughfirlanaa kana zikada milkii dunya akhira haajaan keenya gudda bakka nu gahee ala nabiyyika khayru la sharika laka ke male waan jiru mootuwwani aziizi ajabaaru yaa kanabi kamu arkuma fedeyun me abba fedesha jamse gaye okkolota jamse gaye argalu gargama uni argaun dawama jara kara hakiratu kambati ladigi ake amati ladigi ganjale jara hakirige batila lala injarjaru jumani lala injarjaru nyutu kaje alimun qadiru سبحان الله على نبيك خير خلق الله السلام عليكم يا أمة طه ربي